Taateen awwaalchaa hammana guddatu Gaazaa keessatti asiin dura raawwatamee hin beeku. Taatee sirna awwaalcha jumlaa namoota 112 al tokkotti raawwatame. Irra caalaan isaanii immoo dubartootaa fi daa'immanidha. Namoonni kunneen kan ajjeefaman bara 2023 jalqaba waraanni Gaazaa eegale haleellaa Israa'el gamoowwan mana jireenyaa isaanii irratti raawwatteeni. Viidiyoo sukkanneessaa kanarraa akka hubatamutti reeffi namoota kanneenii tarree galfamee alaabaa Paalestaayiniin tokko tokkoon maramee maatiin isaanii immoo gariin suura qabatanii reeffa isaanii bira dhaabbatanii sirni gaggeessaa isaanii raawwatamee jira. Kanneen gaddarra turan keessaa nama tokkodha. Miira itti dhaga'ame ibsa. Kun miiruma namatti dhaga'amuu qabu natti fakkaata. Miira dhukkubbii gaddaa fi mararteetii jedhe. Ijoolleen 44, dubartoonni 38 fi namoonni qaama miidhamoo ta'an 7 warra du'an keessaa gosa tokko kan ta'an maatii Abbushaariyaa fi Hasaniyaa keessa lakkaa'amu. Warri kun kan ajjeefaman wayita gamoowwan jireenyaa naannoo Sabraa ollaa magaalaa Gaazaa jiru 22 bara 2023 haleellaa Israa'el raawwatteen ture. Guyyaan kun guyyaa haleellaa hamaa ture. Haleellaa Hamaas kan onkolleessa 7 bara 2023 hordofee 7 booda haleellaa raawwatameedha. BBC'n dhimma kana irratti humna ittisa Israa'el IDF gaafatus haga ammaatti deebii hin arganne. Ministeerri fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin durfamu akka jedhutti akkasumas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ragaa qabuun Gaazaa keessatti guyyaa waraanni eegalee kaasee haga guyyaa har'aatti namooti ajjeefaman 73,000 caalu. Gaazaa keessatti hojii reeffa baasuu ittisa siviilii yookiin siviil difeensi kan ministeera biyya keessaa Hamaasiin durfamu jalatti hojjetamuun raawwatama. Hojii kanaanis koreen idil addunyaa fannoo diimaa ICRC deeggarsa taasisa. ICRC'n deeggarsa meeshaalee of eeggannoo reeffa baasuu fi kafanuuf oolan kennaa akka jiru dubbii himaan ICRC Patrick Griffiths himan. Yuusuf Abbushaariyaa nama maatii qabu hunda dhabeedha. Ani maatii koo keessaa nama lubbuu nafe isa tokko qofaa jedhe. Haadhasaa, abbaasaa, wasiilasaa, durbiiwwansaa fi maatii isaa hundumaa dhabee jira. Hunda isaanii gamoo tokko jalatti dhabe. Iddoo kanatti reeffi namoota 10 lakkaa'amanii ammas osoo hin bahin jira jedhamee amanama. Guutuu naannoo Gaazaa keessatti namoonni 10,000 lakkaa'aman dabalataa eessa buuteen isaanii hin beekamu.